والبيع كان الرد تمتلي وبنوتا دبلس ما ورقو قسم وبنوتا أمنتي في وبنوتا تتدا مثل ستافي بندانو تراجم ورقو قسم وبنوتا تابدا ورمو تتدا أمة ورمو كما جماعه تاكيد مكا وبنوتا في مثل ستافي ما ورقو بقى هو نجاتان والدهي حواسا كما جماعة وقا كانان كيسا سلينة غاري ولما قلا أكما إسن فوقا كابتن أمت كينيا بيا كيسا حالة ألفاتا في رتسا كيسا harka kulla mootumma hanga funyaasatti hidhatee jiru akkasumas dargaggoonni murni hawaasa keenyaa hundi waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee adda addaa jiru wal hudhee wal qabee jira mootummaa kan waliin qabsoon deemaa jiru Karamotumma sadarkaa olaanaatti cunqursaa fi saamicha isaa ol guddifachuuf lafa Oromoo bakka hundatti uummata Oromoo irraa buqqisuudhaan asgaadhaaf kennu magaalota naannoo Finfinnee jiranii fi uummata keenya naannoo Finfinnee jiru Finfinnee jalatti liqimsu akkasumas dargaggoota Oromoo qabsoo irraatii fageessuudhaa fi akkasumas mana barnootaa irraatii ari'uudhaa fi tattaafata godhu kana hunda dura dhaabbatamee fi qabsoo godhamaa jira. Egaan uummati keenya akkuma yeroodhaan karaa adda addaa isin quba qabdan haala rakkisaa keessatti waliigala dhihaa hanga bahaatti kaaba amma kibbaatti mootummaa kana wajjin wal hudhee jira. haala rakkisaa waggootii darbe kana keessatti Oromoo fi uummata Oromoo akkasumas qabsaa'ota gaaffii uummata Oromoo harka uummata Oromoo irraa buusuuf Oromoo addaan qooduu qabsaa'ota addaan qooduu bal'inaan diinonni keenya bifa adda addaan itti jiran. Inni kunis qabsoo wal hudhamee jirudha jechuudha. haala kana keessatti kanneen murannoodhaan qabsoo kana haala rakkisaa keessatti bira dhaabbatanii fi keessaa qooda fudhataa baatan galata guddaa qabdu. Uummati keenya isa kana ilaaluudhaan haala kana ammallee fuuldura keenya ka jiru qabsoon alaa fi keessaan ulfaataa tahaa jiraachuu hubachuudhaan iyya labsii walii dabarsee qabsoo kana tinnisuu fi keessaa qooda fudhachuu galfata guddaa maqaa uummata keenya qabsoo dhooftuu keessa jiruun waamicha keenya sirrii dabarse. Karaa keenya akka adda bilisummaa Oromootti dhaabota Oromoo kanneen walabummaa Oromiyaadhaa fi bilisummaa uummata Oromoof murannoodhaan itti jiran waliin qabsaa'ota uummata Oromoo bilisummaa isaa arguuf halkanii guyyaa wareegama baasaa jiran waliin nutis karaa mataa keenyaa ammas irra deddeebinee waadaa uummata keenyaa galle haaromsuudhaan hanga lubbuun keenya jirutti qabsoo kana galiin gahuudhaaf waan nurraa eegamu baasuudhaaf qophii ta'uu keenyas ni mirkaneessina. Egaan dhimmoota adda addaa kanarratti rarra'anii fi dhimmoota uummata keenya ilaalan hoogganoonni keenyaa fi qondaalonni akkasumas ilmaan Oromoo ulfaatoo ta'an isinii dhiyeessu jennee abdanna.
walga'iin keessan ka milkii fi ka injifannoo ka fuulduratti Oromoo hunda sochoosu akka murteeffatuu fi murtiirra dhaabbatee akka hojiidhaan argisiisu hawwaa. Walga'ii keessan ka milkii akka ta'u hawwaa. Fayyaa ta'aa isiniin jedhaa. Injifannoo uummata Oromoof.